Kam jirtu nagaa keessanii ani galata rabbii nagaa qubatii labduu jeetii dafqina raanyuu jedha. Har'a baay'een aarii jira waan Facebook irratti deemaa jiru arge. Tokko kee jechuudha. Tokkoon kee waa'ee galaanaa gaaromsaa dhiisitee doorsa diinaa si garaanaa garasii ija sitti babaasu dura ofirraa dhorke. Galaanaa gaaromsaa eessayyuu naquutti deebita. Galaanaa gaaromsaa innaa namni tokko si eenyu ajjeesu biraan jiru. Hundumtuu dhumee dhaqe. Garaanaa gaaromsaan daambeettaa dhaqii masakkarii akkana gochuu sirraa ennaa qeerroon sirraa eegaa qarreen sirraa heddii jettanii olola isarratti kaaftan kana ragaa of godhaa. Dhageessanii ragaa of godhaa. Dursa diina ofirraa dhorkaa. Diina durri gadi diinni isin akkanatti ija isinitti babaasu dura ofirraa qaba. Okay? Garaanaa gaaromsaa eessayyuu naquun qaqqabdu. Okay? Ija isatti babaaftan kana ija keessan gara diinatti achi babaasa. Garaanaa gaaromsaa laa gad of qaba. Okay? Eessayyuu naqu galaanaan. Ilmata garaanaa gaaromsaa miti kan bira ture. Okay? Dursa isa bira ture isiniif akka himaniif iyya dabarfadha. Innaareen fedhabeessaniin bira jira isarraa dhagahuu qabna jettanii bukoo keessan isa bukeessitan inni duraan bukeessitan hin tolfanne. Isa duraan bukeessitan tolfanne dura isa tolchaa. Dhugaa rabbii of kabajaa wal kabajaa dhabuu keenyatu quba duraan tokko nutti baasanii amma shananuu nutti baasanitti gahaa jirra. Dhugaa rabbii of kabajaa wal kabajaa garuu ilaame naatti yaadda nutu wal qoonnime. Ati eessaa jetta? Eessummaan koo maallaa godhan Oromoon dubbachuun koo sin ga'u? Ati Wallaggaa, ati Kuulloo, ati Arsii, ati Jimmaa, ati Baalee, ati Walloo, ati Kamisee jennee waliin qoonnuu nuti. Innaa nuti akkasitti wal qoonnu ormi maal du'aa godhuuf? Maal maafii wal kabajaa mee waa'ee galaanaa gaaromsaa dhiisa dura diina ija isinitti babaasi dhorkadha. Kanumaan isiniin jedha.